tokko fidhachuudha. Aroon boy hin boy. Siifis maammari tokko si bara. Atu akkasee fidii sooftii akkasina dhiiste sokkuuf jirte jechuudha isheen. Nagaa kan milkii isiniif kennu. Ati haaduu gallamaan ta'in ka haaduu gallamaa asin murte achiin murte. Sila warra qaba. Sargina hoteeladha jechuudha. Osoo kanadha jechuudha. Gaafa guyyaa dhumaa deeman immoo saaroon hin fudhatanii deemu Ameerikaatti jechuudha. Warra sumarraa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Nagaan fararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoonni saaroon biyya keessaa fi biyya alaan isin nagaadha waaqayyoof haa galatu. Isinillee nagaa guutuu akka qabdan abdii fi amantii guutuun isin biraa qaba. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota YouTube saaroon jirra jechuudha. Akkuma jirruttuu jirra gaa. Osoo ayoona kana ariifachaa jirtu maal dhageenya maal nu fidanii dhufan ijoolleen kun jettanii jechuudha. Garuu daddaalachuuf neema jirra jechuudha xiqqoo. Anirra ifeen jira. Osoo akkasidha jechuudha. Innis immoo maal jettanii dalagaanii baay'ee nutti baay'atee kun nu daddaalacheessee akkas lafa godhee nu kaa'ee jira. Kana jechuudha. Maal dhaga'u bakka obboleettiin xiyyaana dhiistee sokkuu fidha jechuudha. Aroon hin boy. Siifis maammari tokko si bara. Atu akkasee. Atu akkasee fidii sooftii akkasina dhiiste sokkuuf jirte jechuudha isheen. Maaleesh. Anu siifame fida maamadoo. Egaa eessa deemoo wattan immoo qophii cidhaarra kan jirru cidhi immoo kan eenyuti cidha keeti immoo warroonni jettan ni jirtu jechuudha. Koomentii irratti viidiyoo yeroo darbe haasee keessatti jechuudha. Sargii yookiis immoo cidha kan eenyuti kan jettanii fi amma bartu jechuudha. Isheenis kun ammoo dubbatteetti qophii wantoota garaagaraa irra jira jechuudha. Akkuma iskiriirratti ilaaltan jechuudha. Viidiyoo kana jalqabastee akkasumallee gara fuulduraatti keessanii galchan ilaaltu iskiriirratti illee ilaalaa viidiyoo kana jechuudha. Hojii kanaa fi faffagaannee daddaalachuufne as geenye jirra. Ani ishee mushurraa garuu baay'ee tokko bareedeen jira mitire. Osoo ishee mayyuu wayyaan immoo keessumaa bakka yaadinatti buusee na daalacheessee nyaata faayyuu na dhoowwina rakkisa jechuudha. Dagammi kan heerumuuf jedhetu nyaata dhowwaa. Jaalalassi qabe kan nyaata si dorge. Lakkeen osoo na dhiiste sokkituudha. Hin boy. Kanadha jechuudha. Isheen na dhiiste deemuuf jetti hojiin illee akkasitti na daddaalachisee osoo akkasii sargichi jechuudha. Dhageessaniitu gaa hundumti keessan namoonni gaaffii isiniif ta'e gaaffii keessan amma isiniif ni deebisa jechuudha. Egaa cidha waaqayyootu namaaf kenna. Cidha eebbifamee akkasumas immoo cidha keessa eebbatu jira, gammachuutu jira, nagaatullee jira. Biyya lafaa kana irratti eebbi waaqayyo namaaf kennu tokko gaa'ela yookiis immoo cidha jechuudha. Cidha gaa waan qaldiitti yookiis immoo gaa'ela waan qaldiitti ilaaluun nurra hin jiraatu jiruuf jireenya keenya keessatti warroonni qabatanii waaqayyoo walii wajjin isinaa tursu walii wajjin isinaa jiraachisu akkasuma gaa'ela qabdaa yaani nageenye. Atimaa boosaree isuma booddee saameen jedhee fudhataan jira baru wantuma isin itti fixamantanii fudhatamtu isiniif ta'aa jedha. Isa kanaaf jedhee nameen jechaa jira akka isuma booddee fedhe. Ijoollee. Ani garuu wanti naaf hin galle jira. Osoon hin beekin mucayyoon heerumti natti fakkaatan agarree garuu maatiin kiyya hin beekamaa jechuudha. Lakkeen isuma booddee saafan ameen jedhe jechuudha. Wantuma fixamantanii fudhatamtu isiniif ta'aa jedha. Tole garuu hin beeku. Innaa warroonni wajjin gaa'ela keessa jirtanii waaqayyo walii wajjin umurii isinaa dheeressuu isin jechuu barbaada. Gaa'ela jechuun waan keessa lixamee keessaa ba'amu miti jechuudha. Akkasumallee gaa'ela jechuun kennaa eebbifamaadha. Biyya lafaa gara sanyii kee ittiin hortullee kan ittiin kabajamtullee kan ittiin maqaa jijjiirrattullee jechuudha. Dubarri tokko gaafa heerumte kaastee maqaa jijjiirratti. Akkasuma gaafa dhala godhattellee fakkeenyaaf waan dhala godhadhe saaraan jedhama yoo ta'e bori garuu haadha badhaasaa, haadha badhaatuu, haadha maaloo jedhama malee maqaa jijjiirrata jechuudha. Maqaan kan ittiin jijjiirrattu gaa'ela keessatti. Namni jechuudha. Akkasumallee warroonni hin dhaabbateen jirtani waaqayyoo kan nagaa kan milkii isiniif haa kennu. Ati haadha murte. Sila warra qabaniif ennaan ameen jette. Kanaaf ameen jette. Eegaa hunduma isaanii warra chiitisii fudhataaf hin jira jechuudha. Situ fudhachuudhaaf jira jechuudha. Booda mana tura barsiisa. Keesha isaanii laata? Eegaa keesha isaanii maaraa hin jira. Garuu eebba keessa hin jira fudhataa jirti. Akkasuma namoonni hiriyaa qabdan hiriyaa keessan jabeeffadha. Akkasuma gara gaa'elatti illee galaa gaa'elli kabajadha, gaa'elli ulfinadha, gaa'elli iddootti maqaa jiratan, gaa'elli iddootti sanyii ofii baay'isanii, iddootti firii ofii arganii, iddootti gammadanii, abbaa manaa ofii ilaalanii, dhala ofii ilaalanii akkasumas immoo jiruu fi jireenya isaanii keessatti illee kan ittiin gammadamu gaa'ela jechuudha. Kanaafuu warroonni immoo ganaa immoo hiriyyaan qabanne immoo egaa hunduma isaa keessatti dursa ilaalladhaa itti galaa. Waan qalbii waan salphaa miti waan ta'eef gorsii hubada hangas nan barbaachisu. Sabeen isaa hundi keessan ni beektu waan ta'eef waan qalbii miti.
namoota hedduutu karaa gaa'ela kanaatiin caba gurguddaas qaba akkasumallee miidhamu gurguddaan ni miidhamu maaliif dogoggora irraa kan ka'e akkasumas illee oduudhaan illee akkuma kanallee ilaalchota yaadota wallaalummaa wantoota hedduutti namni dogoggora waan ta'eef sana keessatti gaa ilaallatanii itti deemanii milkaa'uuni filannoo keessan haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Waan ati waa'ee gaa'ela irratti fakkeenyaaf yaada isaaniif qabdus akkasuma namoota gaa'ela keessa yoo jiraatan illee aamuu dandeessaa akkasumallee dhimma amma yookiin gaa'ela amma gara fuuldura keessa gonaaf jechuudha. Osoo gaa'elli akkuma isheen jette egaa isheen dubbattee jirti jechuudha irra deebi'ee dubbachuun hin barbaachisu. Gaa'elli akkuma isheen buleetiin saaraa dubbattee dhuguma kabaja dhalli jechuudha. Osoo kana isheen haasofte jirtanillee waaqayyo waliin sinaa tursu siniin jedha warri gaa'ela godhatanii jirtanillee haga dhumaatti waaqayyo waliin sinaa dhaabu kanumaan isiniin jedha ishee irra deebiteetti waan ta'eef irra deebinee haasa'uun barbaachisu osoo akkasidha jechuudha yaadni kiyya. Innaa egaa isheenillee isiniif dabalteetii jirti jechuudha. Seeraan qabadhaa akkasuma keessan qarshii keessan qabadhaa kaayyuuf karoora manaa baatanii mudhii keessan jabeeffadhaa hidhadhaa galaatiillee qe'ee abbaa keessan jechuudha. Dhala ofii argaa firii ofii argaa gammadaa gaa'ela keessan firii isaa argaa akkasumas immoo jireenya ofii fooyyessuudhaa fi abbaa manaa keessan dhiistanii daa'imni keessan dhiistanii kan biyyaa baatan illee ija nagaatiin itti galaatii firii kan biraallee argadhaa uffee gatii dadhabbii koteedhaa keessatti boqodhaan isinii jechuu barbaada. Egaa maaliif sitti fakkaate namni tokko hojjetee yoo hojjetan immoo deebi'ee nyaatu nama gammachiisa. Akkasumas immoo firii isaa yoo argullee nama gammachiisa fakkaatti isaa yoo argu jechuudha bu'aa isaati waan ta'eef jechuudha boriftaan illee ittiin dhaadata namni sun illee ittiin waama waan ta'eef barbaachisaa fi filatamaadha isiniin jedha. Hundumaa keessatti waaqayyo hubannaa fi ogummaa hunduma keenyaaf haa kennu inni sababan akkas jedhee fi namoota karaa gaa'ela kanaatiin dogoggora gurguddaatu uumama jechuudha. Biyya keessa warra jiranis ta'e biyya alaas keessattuu qilleensa kaarratti ijoollee hedduun kun buufadha jechuudhaan kan ka'e qarshii isaanii nyaatanii qalbii isaanii itti cabanii kan lubbuu ofii balleessan kan lubbuun isaanii itti badu akkasumas immoo dhukkuba garaagaraatiin kan saaxilaman kaleedha kan saaxilaman akkasumallee coongarraan kan saaxilaman kaayyoo isaaniif jecha gaa'ela isaanii eegichaaf jecha kanneen kaan immoo isuma abbaa manaa dhiisanii dhufan abbaa manaa isaanii kan dhaban dhala isaanii kan dhaban deebi'ee nama biraa inni kan fuudhu yeroo kana keessatti miidhaa gurguddaa kan irra ga'u karaa gaa'elaa wajjin wal qabate rakkoo gurguddaaf lubbuu hedduutti darbaa jirallee lubbuu hedduutu immoo dhukkuba hamaaf saaxilamaa jira waan ta'eef jechuudha. Egaa waaqayyo hundumaa keessatti hubannaaf ogummaa isiniif haa kennu ogummaa ittiin mana keessan qabattan bultii keessan qabattan akkasuma dabalateellee jechuudha ogummaa ittiin hiriyaa keessan qabattan hiriyaa keessa jiru argitan ittiin gaa'ela dhaabbattan ittiin eebbifattan isiniif haa ta'u kan kiristaanaa egaa waldaa kiristaanaa yookiis immoo mana amantaa keessatti warra waliin jiraatuu fi warra waliin aarsaa galchaa firii isaa argu sanaa taasisu roon amantaa musliimaa akkasumallee masgiida keessatti illee warra nama masgiida yookiis immoo dhimma amantaa wajjin deemu yookiis immoo amantaa isaa dhiira jabeeffatu wajjin walitti isin qabee nama yeroo hundumaa uumaa isaa rabbisaaf galateeffataa jiraatu firii isaatti gammadu isinaa taasisu warri shamarranis warri dhiiraas ga'aa isiniin jechuu barbaada jaartiidha moo yookiis immoo jaarsa moo maal eebbistaan jechuu dandeessu. Egaa xinnaa guddaan qabu hanguma beekuudha. Egaa cidhi kan eenyuti kanatti jettu kan keeti immoo kan namaati irratti jalqaba isinitti qoosaatti kan nuti turre cidhi kan jiru jechuudha. Anamma ji'a tokkoo fi sisterii biradha kanan jiru mana sisterii fakkeessadha jechuudha. Haa ta'u malee isheen jaladha jechuudha kun fooqii afuriif bineeyyen kun yookiis immoo manni kun fooqii afurii sana keessa isheen jaladha madaamii isheetu fuudha jechuudha. Ani immoo kana nama hojjetaaf jiru immoo jechuudha obboleessa madaamii kee miti? Obboleessa madaamii koo jechuudha. Obboleessa madaamii isheetu dhufa jechuudha iddoo kana immoo jechuudha isaan maatiin hundumti isaanii dhufa jechuudha Ameerikaadhaa dhufaa jiru. Kanaafiyyuu sargii yookiin immoo cidha gochuudhaaf gaa'ela mucaa madaamii isheedhaaf jechuudha. Isatu fuudha waan ta'eef isaaf sargii godhuudhaaf ni dhufu jechuudha. Sababa kanaatiin walitti qabamneeti kan jirru. Kanan cidha jedhe yookiis immoo qophii sargiirra jira kanan jedhe dheengadda jechuudha. Kiyya osoo hin taane kan ishee osoo hin taane egaa biyyuma abbaa ofii keessatti bareeda wanti hundumtu jechuudha. Duutis cidhis biyya abbaa ofii keessatti bareeda jechuudha. Waaqayyo biyya ormaa keessatti lubbuu keessan hin balleessine lubbuu koo hin balleessine akkasumallee biyya ofii keessatti bareeda cidhi kiyyoo yookiis immoo gaa'elli jechuudha bakka haatiif abbaan nama arganitti jechuudha. Kan kosmiti kan ishees miti kan maatii mana kana nuti jirruuti jechuudha. Kan saaniiti sababa kanaati kanani viidiyoo otoo hojjedhuudha jechuudha. Kanan isiniif waraabe jechuudha. Sanarra jirraa qophii ji'a tokkoof jechuudha. Akkasii gara ji'a tokko akkas tura jedhamaniiru. Egaa hoteela natti fakkaata miti. Sargina hoteeladha jechuudha. Osoo kanadha jechuudha. Gaafa guyyaa dhumaa deeman immoo saaroon hin fudhatanii deemu Ameerikaatti jechuudha. Warra sumarraa yoona kana saaroon mucaa kana hiriyaa godhachuu qabna faattanii
yaada keessan olii gadi hiraartanii garaa kutadhaa isheen dhiistee Ameerikaa deemuuf jirti. Kana jechuudha akkasitti walii galleetti kan amma ji'a tokko na bira turtu ji'a tokko kaasnee hanga waggaa 5tti waliin arginu. Waggaa 5 booddee immoo isin fudhadhattee waadaa naa galtee jirti jechuudha. Irraatu fudhu goote. Osoo akkasidha jechuudha. Ameerikaa shaanxaa keessa godhee deema yaadaan jira jechuudha. Wadaa wajjin walii gallee jirra. Akkasitti Ameerikaa darbachuu qaba mucaa kana yaadaan jira. Shaanxaatti na gurgurattee waggaa 5 booddee immoo na bira dhufuu barbaadde argitee jettu. Innaa Ngoste jechuudha argiteettu Ameerikaatti na gurgurattee kaatee guyyaa biraa immoo dhufuudha kan isheen barbaadde jechuudha. Waan akkasiis hin baasuun ta'u. Akkasidha. Innaa egaa akkuma beekamu gaa kan isaaniiti jechuudha. Sargiin waan gajee tokkotti duuba qophiiwwan garaagaraa hoteelatti ni qophaa'a mana keessatti illee akkasidha kan inni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo hojjechuu yoo dhiisne maaliif nurraa baddanii hin jedhiina. Akkasuma garuu tokko wal argina malee ishee waliin arginu. Yeroo argitu immoo viidiyoo isiniif hojjenna jechuudha. Viidiyoon akka diraamaattis ta'e akkasuma akka koomeediitti isiniif qopheessaa jiru jira jechuudha. Yaada qabdan illee nu qoodaa jechuudha. Osoo daawwattanii isin jettanii biraan darbinaa wanta kana sirreeffadhaa wanti kun immoo nuti toleera jedhaati. Yaada keessan nu qoodaa isiniin jenna. Kasii kana nu jedhu. Innaa kana fakkaata isiniin jechuu barbaada. Sargiin kan kosmiti kan ishees miti kan ilma madaamii sisteriiti. Kanaafiyyuu maatiin immoo Ameerikaa dhaalee biyyoota garaagaraatiin dhufaati kan isaan jiranii digisii ji'a tokkooti jechuudha yoon onlaayinidha yookiis immoo akka duraa viidiyoo isin hojjechuu dhiisnillee eessa buutee jechuun keessanii nafu waan ta'eef asumarraan dhaamsa keenya isiniin jechuu barbaada. Nagaadhaan nuuf tura gaa'ela milkii kan nagaa ijoollee kanaaf yookiis immoo maatii mana kanaaf haa ta'u isiniifillee kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u warra keessa jirtan nagaa gammachuu warra waliin jiraatu warra jaallisan dagaagee haa ta'u warroonni karaa hojjetan immoo hiddi jaalala keessanii walitti nama deemu isinaa taasisuun jechuun jaalladha isinin jaalladhaati ergaa yoo qabaatte dhaammadhu. Osoo kanumadha isin jennaa mul'atni saarallee haasoftee jirti jechuudha. Aga sa'aatii kanaatti warri nu daawwachaa turtan nu faana turtan guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Viidiyoo kanas immoo subscribe godhuun dagatinaa sheerii godhaa jechuudha. Osaati sheerii godhaa garuu isiniin eegakkoo namni 500 ol sheerii godhuu qabu. 500 sheerii yoo godhe nama 1,000 tu daawwata. Osoo warri shirira jiran immoo 1,000 jedhaa. Kanumadha viidiyoo biraadha walitti deebina jechuudha yaadni keenyarraa kana fakkaata. Asumarraan immoo kan koo qofaa miti amma kan kuna dubbattee kaatee kan koo dhiistee naan jettee waan ta'eef YouTube ishees immoo descriptionii fi comment jalqabaa argattu like subscribe share gochuu hin dagatinaa reef jalqabaa jirti jechuudha. Dubbata kanadha jechuudha dubbattee jirti isheen YouTube illee deemaatii subscribe godhaa isiniin jenna. Oromoo miira 60 keessaa eenyu akka nu jaallatu eenyu akka nu jibbilaallee jechuudha. Ani laayikii wantiin kun 2,000 ol hin galu taanaan 2,000 laayikiin sa'aatii jechuudha. Bo'uun qaba sa'aatii 24. Ada sa'aatii 24 isin bo'iniiti. Innaa kanaafuu nagaatiin